ummata keessa qabatamu jiru laaltanii gartee qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessitanii furmaata barbaaduun dirqama keessanii dubbannu gama mootummaatiin gama bulchiinsaatiin wanni kun dharaa kijibaa jedheeti ukkaamsaa dho'isaa turan jechuun waan san. Aanatu kanatti ruuzaa oomishamu jiranii bakka isaan footoon kaasanii maxxansaa jiran kun waan isaa qabatamaa jiru. Ammaan tana warri mootummaa maqaa balleessan dhiisaa jechaa turan dubbachaa. Sunimmoo waa'ee siyaasaatii miti waa'ee lubbuu namaati jechuudha. Aanatu hedduu keessaa uummanni baqatee gara magaalaatti namoonni hedduun kadhattummaadhaaf yeroo yaa'an yeroo kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun Markoo Miidiyaadha. Markoo Miidiyaan akkuma ammaan dura gartee isin dhiyeessaa turetti sagantaa adda addaa qabatee isin dhiyaata. Har'aan tana immoo sagantaa gartee waa'ee daagaa fi diinagdee waan jiru irratti waa'ee gartee akkaataa diinagdee uummata keenyaa irratti isin dhiyeessa. Nu wajjin turtii gaarii godhaadha. Waan gartee itti aanu kun yeroo haasofnu waan qabatamaan jiru waan ragaan deeggarame waan gartee uummata keessa jiru kaafnaa. Isinis yaada qabda waan kan irratti kaaftanii dhimmi kun furmaata akka harkatu waliin barbaaduun dirqama keessanii keessaafuu warri miidiyaadhaa rakkoo uummataa gabbuutanii uummata keessa qabatamu jiru laaltanii gartee qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessitanii furmaata barbaaduun dirqama keessanii namoonni gartee sooshaal miidiyaa iljettee taa'uu osoo hin taane uummata keessaniif quuqamtanii waan uummata keessaniif godhuu qabdan ta'etuun qaba. Itti aansuudhaan wantoonni araanta dhiyeessuuf deemnu tokkoffaa irratti gabaasaa dhaabbanni tokko baasee waliin laalla. Dhaabbanni kun dhaabbata gartee if duratti hongee raaguu yookaan immoo balaan hongee ga'uuf deemti moo akkam jee raaguu raaga dhaabbata kanaatu gabaasa inni baaseen bara 2025 kana keessa godina Harargee Bahaa keessatti hanqinni midhaan nyaataa uumamee sababa gartee dhabamuu roobaatiin hanqinni midhaan nyaataa uumamee bara 2026 keessatti sodaa hedduutu as deemaa. Jiruuf jireenya uummataa kun haala hamaadhaaf as deemaa beela hamtuu as deemaa midhaaniif danda'u dadhabuuf deemanii jee ammaahuu hagartee dadhabee hedduu jira jee kaasee gabaasa waliin laalla maal akka ta'e gabaabsine jechuudha. Kalamaffaa sababaan gartee waan kanaaf ta'e sababaan tokko kan uumamaa eegatee booda sababaaleen biraa kan gartee waan kana akka uummanni gartee waan kanarraa dandamanne godhan ni jiramu jiru waan jirus waliin laalla. Sadaffaa irratti immoo yaadni furmaataa maal ta'uu qabaa waan nuti godhuu qabnu maali waan jiru laalla. Turtii gaarii wajjin godhas ni jenna. Kanumaan tokkoffaa irratti aanaaleen gartee miidhaan gahee hongeedha. Hongee jechuun roobni hagayyaatis roobni silaa gartee yeroo caamsaa yeroo hagayyaa roobuu qabus yeroo badheessaa kana silaa roobuu qabus hin roobne sababa roobni kun dhabamuutiin caamsaan bu'ee rakkoo hamtuutu godina Harargee Bahaa keessatti jira jira. Godina Harargee Bahaa keessaa godinaalee gammoojjii jiran akka tokko godina gartee kanneen akka Baabbilee qabatamaan maddii odeeffannoo kanaa kan mirkaneesse kan waajjirri mootummaallee mirkaneesse godina Harargee Bahaa keessaa aanaa Baabbilee Fadiis Miidhagaa Tolaa Qumbii Gola Odaa Makkanisa Oromoo aanoti kana keessatti qabatamaan hanqinni rooba uume aanota biraa keessatti illee rakkoon akkasii ni jirti rakkoo wal fakkaataa ni jirti garuu qabatamaan kan ammaan tana isaan san dhiyeessanii kan gartee gabaasni kun hammate aanota kana jechuudha. Aanolee biraa aanota akka Haramaayaa Kurfaa Callee aanota hedduu keessatti wal fakkaatumaa jira jechuudha rakkoo wal fakkaataa jira. Bishingaan akkuma gartee keessaafuu oomishni midhaanii kan uummanni Harargee kun hedduu oomishu bishingaadha. Bishingaan kun ammoo akkuma gartee dorrobee dhaleen roobni waan dhabameef akkasuma dhaabbatee hafee jechuudha. Nyaata beelladaa qofa hafaa malee waan biraa waan firii gartee itti haajamanii qabu jechuudha. Tokko kan bilchaates waan bakka biraatti bishingaan hin jirreef simbiroon kafittee qotee bulaa gartee aanaa Baabbileetu waan kana hime jechuudha. Sallii xallee looziileen akkasumatti oomishni hundi badee jeeti. Qotee bulaan kun yaada miidiyaa adda istaandaardiif dhiyeesse. Qorannoon kunis illee woomasa mirkaneesse balaan uummata Harargee guddaa akka taate jechuudha. Sababni waan kanaa hongeedha. Hongeen gartee akkuma beekamu aanaaleen godina Harargee Bahaa kun hedduun isaanii rooba gahaan harkata jiru hundaa'u. Sababa rooba gahaa kan harkannee fi uummanni keenya midhaan nyaataa oomishachuudhaaf yoo roobni nurra dhaabbatee rakkoo hamaan nu mudata. Kanaafuu jimaa yoo oomishnee jimaa saniin bitannee yoo gartee oomishannee waan harkanne yoo harkachuu baannes maallaqaan bitannaa jedhanii oomisha jimaa oomishni jechuun uummanni keenya kun. Oomishni jimaa kun akkamitti midhaan nyaataatu roobni gartee yoo karatti itti hafee karatti hambisaa jimaa hoo jettanii gaafachuu dandeessan. Jimaan uumaa isaatiin waan rooba dandamachuu danda'u dhabinsa yookaan ammoo gogiinsa dandamachuu kan danda'u. Akkuma gartee midhaan biraatti yoo rooba dhabe
haa gugumte jechuun ni dandamata. San malees bishaan eelaas qotanii bakka adda addaatti yoo obaasan bishaan sanii meeree maallaqa jijjiiramuu danda'a jechuudha. Oomishni jimaa inni filataniif. Jalqaba irratti waan kana qorannoo adda addaatu mirkaneessee jira. Uummanni Harargee ifumaafuu itti ilaalanii maal godhuu qabnaa, maaltu furmaata, jiruuf jireenya keenya akkamiin fooyyeffannaa jedhanii itti yaadanii oomisha isaanii kana gahamaa oomisha kaash isaanii fiduu haa gurguramee maallaqa isaanii fiduutti deeffatanii jechuudha. Saniin bitataniiti nyaata dhugaatii isaanii if danda'an. Ammaan tana maaltu ta'e gam tokkoon uumamaan balaa uumamaatiin roobni waan uumamaati roobni hafee kun balaa uumamaati hongeen. Hongii kanatti immoo daatee dhiibbaan uummata kanarra dhufu jirtu maali wanni uummata kana daranuu akka ilaalan dandamanne godhu wanni beelaaf saaxilu maali jennee yoo ilaalle tokko akkuma jennetti gabaan jimaa tasgabbii dhabuudha. Waggoota toora waggaa 8 geenye waggaa 7 yookaan kana geenye gabaan jimaa kun yeroo irraa gara yerootti gaddeemaa dhufe. Gabaasa jira kana gabaasa Naashinaal Baankiin biyyoolessa Itoophiyaa yeroo baasutti galiin akka biyyaatti biyyaaf galu jimaarraa galu gaddeemaa dhufe jechuudha. Waggaarraa waggaatti gaddeemaa dhufe gabbu'e. Qotee bulaanis akkasuma galii san dhabe. Gatiin jimaarraa kashee gabaan jimaa jeeqamee jechuudha. Kun wantoonni waan kana akka ta'an godhan gibira qaraxa humnaa olii kan mootummaan qarshii 25 kiiloo jimaa kiiloo takkarra kiiloogiraam tokkorratti qaraxa qarshii 25 kaayee mootummaan Oromiyaa guuru mootummaan federaalaatis gibira irra kaayee jira. Mootummoonni naannoo Somaaliitis kophatti irra kaayanii jiran Diradawaan kophatti irra keessa jirti. Kana hundaatu itti rarra'ee gatiin jimaa akka gabbuu godhe jechuudha. Magaalaa jimaa kan jeeqa tokko sani. Kootaa ture kan duraas kootaanis kaayamee ture biyya keessatti akka jimaan hedduun hin deemne hundinuu wal qabatee akka gabaan jimaa jeeqamtu godhee hanga ammaatti laalaansa yookaan miidhaansan uummatarraa godaansinsan hin deemne jechuudha. Kanaatu akka uummanni hongee tana dandamatanii jiruu jireenya isaanii tasgabbiin tufuu hin dandeenye godhe jechuudha. Inni biraa hongee tanaan uummanni hedduun miidhame waajjirri qonnaa kan mootummaa godina Harargee ba'aa waajjirri qonnaallee waan kana amanee odeeffannoo kanneen aanoliin kun hundi isaaniitu miidhaa hamaadhaaf saaxilamu jiranii garuu hangam takka miidhaan isaan irra geessee hangam takka waan jiru qorannoo godhuuf jirraa ganaa immoo qorannoo adda baalee waajjira buusaa gonofaa waajjira duraan ittisa balaadhaa akka ture sanii fi waajjira ammaan buusaa gonofaatti jijjiirame san jechuudha. Gama saniin qorachaa jirraa adda baafnee jeeti waan kanatti odeeffannoo kan. Wanni biraa kan jiru ammoo gargaarsi gama isaaniitiin godhame waajjira qonnaa Obbo Abdiitti dubbate akka miidiyaa istaandaardii maxxansetti abbootii warraa namoota midhaan isaanii mishingaan karatti hafee nyaata beeladaa malee waan biraatti hin taane namoota 49 olii fi horii manaa bitnee kanneen fi akka horii nyaachisaniif. Maaliif midhaan kun akka namni nyaatu hin taane karatti hafee lafatti waan hafocha horii yoon qabaannee bilaashi badaa janii horii kannaniif jechuudha. Gargaarsaan godhan tokko kana. Kabiraa gargaarsa ganaa qorannee gama buusaa gonofaatiin gargaarsa goonaa waan jiru kaasee malee wanta kan goone jechuudha. Yoo wanni qabatamaan uummata keessa jiru hanga ta'e gama mootummaatiin tarkaanfii nama dura fudhachaa jiran ni jira waan jiru waan jiru laale. Tarkaanfii gama mootummaatiin fudhachaa turan ammaa dura toora waggaa lamaa ga'ee na fakkaata yeroo beeltii wal fakkaataan uummata keessatti sababa rakkoo jimaatiin wal qabatee sababa hanqina roobaatiin wal qabatee ka'uu aanaalee fatisii fi aanaa miidhagaatii keessatti yeroo kaafnu aanaa facalleetii aanaa hedduu keessa uummanni baqatee gara magaalaatti namoonni hedduun kadhattummaadhaaf yeroo yaa'an yeroo dubbannu gama mootummaatiin gama bulchiinsaatiin wanni kun dharaa kijibaa jedheeti ukkaamsaa dhooyisaa turan jechuudha waan san. Ammaan tana deemtee bakka sadarkaa dhooyisuu hin dandeenyerra waan geesseef dubbatan fakkaata. Dhooyisaa ture yeroo sanitti namuu miidiyaa kana namoonni hordofan harkaa turte jechuudha. Uummata baqatee hanga Finfinnee deemanii Finfinnee keessatti rakkoo adda addaatiif saaxilaman yeroo uummanni kun beelaatoo rakkootu manarraa baase jennu beeltiin baafnee uummanni kun uummata jireenya qananii keessa jiraachuuf jiru janii deebisaa kannaa turan jechuudha. Waan san siyaasaa fakkeessanii warri mootummaa maqaa balleessan dhiisaa jechaa turan dubbachaa. Sun ammoo waa'ee siyaasaatii miti waa'ee lubbuu namaati jechuudha. Ammoo isaanuu amananii rakkoon kun jiraachuu amananii hanqina kun jiraachuu amananii jiran jechuudha. Ammoo isaanuu amananii rakkoon kun jiraachuu amananii hanqina kun jiraachuu amananii jiran jechuudha. Kanaaf gumaachi tarkaanfiin isaan godhan tokko oomisha kana waa'ee jimaadhaa waa'ee jimaa lafa dhiisanii jimaa kana balaaleffatanii uummanni
ruuza, paapaayaa, avukaadoo waan adda addaa kan akka oomishuuf uummata kalkaasaa jiran sochii adda addaatiin jechuudha. Sababa kanaan midhaan sunis midhaan gartee isaan silaa bakka buusuuf deemanis akkuma ammaan tana waliin argaa jirrutti makkaniisa Oromoo jechuun bakka isaan deemanii ruuza hedduutu jiraa jedhanii ciraansanii fi makkaniisa Oromoo aanaa walitti aanu. Aanatu kanatti ruuzaa oomishamu jiranii bakka isaan footoon kaasanii maxxansaa jiran. Footuma isaan maxxansanuu hedduu yoo ilaaltan yeroo san ilaalee waan akkasii dubbattu immoo ulfaataadha. Wanni isaan footoo kaasan xoolaqaa kaasan. Kanneen gartee midhaan firii gaa kan nu fakkaatu hundi jalqabaan jechuudha. Waan akkasiisan footoon gaa bareechanii edit godhanii uummata agarsiisanii garuu immoo miidhaan san jalaa uummanni hin baane jechuudha. Gama imaammata mootummaatiin Jimaa Buqqaasuu jecha oomisha adda addaatiin bakka buufnee midhaan nyaataatiin akka uummanniif danda'u goonaa jedhanii deemu jiran. Akka uummanniif hin dandeenye immoo gabaasni kun baasee jira isaanis amananii jiran jechuudha. Maaliif imaammanni isaan deeman sun imaammata sirrii akka hin taane waan uummata hargee fayyadu kan taane arganii jiran. Maaliif imaammata tokko jalqaba oguu baaftu imaammanni kun uummata kanaa wajjin waliin deemaa jettee qorannoo gaggeessuu qabda. Qorannoo sana dhaabbattee yaada furmaataa qorannoo sana keessura deemtee uummata san furmaata lafa keessaaf jechuudha. Kanaaf yaadni isaan itti ka'an kun yaada gartee uummata kana bakka hin buune uummata kana fayyadne ta'uusaa argaa jirraa jechuudha tokko. Hongeen daranuu dhuftee. Kalamadaa toora waggaa lamaatti mokoreen egaa yeroo magartee beelti dhufte san yeroo dubbannu waajjirri godina Harargee ba'aa waajjirri bulchiinsa godina Harargee ba'aa seeftineetii gargaarsa seeftineetii kan duraan gartee dhufaa ture uummanni keenya wabii midhaan nyaataatiin if dandahee jira. Gargaarsa tokkollee hin barbaadu jedhanii didanii godina gartee akka godinaatti seeftineetii dhaabanii jechuudha. Kana warri qabatamaa keessa jiru waan argaa jirtan raga baatan. Yoo gartee wanni dubbannu kun dhala taatee odeeffannoon kun jiraachuu baates odeeffannoo jirtu nu kennitan. Odeeffannoon gammaa qabnuun seeftineetiin nu barbaachisu jedhanii akka dhaabbatee jechuudha. If dandeenya jirraa jedhanii walii midhaan nyaataatiin. Kan dabalataa kan biraa beela dho'isuu fi waakkachuudha wanni isaan jechaa turan yeroo hedduu waan sanarraa mari'atanii akka malee waan sanarraa anaannachaa turanii. Wanni waan kanarratti ba'aa ta'ee uummanni akka gartee hongee tana dandamanii godhu tokko buusii adda addaatii fi gibira dachaati. Gibira uummanni kun yeroo sadii fa'aa kafale uummanni godina Harargee ba'aa. Magaalaa maayatii uummanni kun hundummaanuu walumaan godina Harargee xaafaa jechuun gabaasni bakka adda addaati oduu bakka addaati qabatamni jiru waan agaruu jecha yeroo sadii fa'aa gibira bakka irraa guuramee jira jechuudha. Kunuu dachaa ta'ee dachaa sadii fa'aa ta'ee kun hundinuu galii uummata harkatiin kan uummata midhaan isaa bakka hin gahiiniif kan uummata jimaan isaa magaalaa harkatiin kanarraa maaleen gurguramee dandeettiin uummata kanaa gad deemaa deemtee jechuudha jiruuf jireenya uummata kanaa. Habiraa maallaqa maqaa gargaarsa adda addaatiin maqaa buusii adda addaatiin buusii milishaan qofa fuudhaa buusaa walfaa qofa guuranii poolisiidhaaf qofa guuranii gaachana sirnaatii qofa guuranii haajata biyyaatii qofa guuranii paartii qofa guuranii kan gartee hidha guddichaa jedhanii qofa guuranii kitaaba maddamarii maaliif qofa guuranii baasii adda addaatiin buusii adda addaatiin uummanni kun dadhabee jiraachuu uummanni argee direegdeen isaa hoftee jirti. Qotee bulaa daldalaa uummanni hundinuu laaffattee jirti jechuudha dandeettiinsaa. Kun qabatamaan waan uummata keessa jiru jechuudha. Wantoonni kun yoo uummata keessa jiraatan wanni godhuu danda'an wanni immaan tana gartee gama mootummaatiinis namoonni gartee dhimmi saalatu hundi godhuu qabu maalii hajuu waliin kan dabarraa jechuudha. Qabatamni jiru waan kana ta'eef. Uummata kana egaa haalli kanaa keessa jiraatee uummanni Harargee kun mootummaa kana deeggaruu takka hin dhiifne garuu immoo uummanni kun takkaatiis horreeffamuus hin dhiifne jimaan isaa gabaan harkanne oomishi isaa bakka hin harkanne gaafiin isaa deebiin harkanne uummata gartee nageenya isin harkanne akka hamaa keessa jiru jechuudha. Tokkoffaa irratti wanni godhamuu qabu uummata kana oomisha isaa jimaadhatti bakka godhuudha jalqaba irratti. Oomishi isaa jimaan yoo bakka harkate uummanni kun daldalee nagayaan jiraata. Isaan hundi beekan tarsiimoo kana. Mootummaan ammoo oomishni jimaa akkamitti akka bu'a qabeessa ta'u gargaaruu qaba. Yoo bishaan hongeen kun bu'ee jiraate uummanni keenya mitira 30 qoteeti bishaan baasee sanoo baasa. Eela san keessa kaafe. Ammallee uummanni odeeffannoo qabatamaa qabna. Kallattiin isin garsiisuu dandeenya. Yeroo ammaa kanatti bakkoota duraan gartee masnoodhaa kan gartee bishaan jiru bishaan dhabamee eela qotanii obaasuu jiran jimaa isaanii jechuudha. Oomisha isaanii kan akka gartee matooraas kannee fi maashinoota gartee eela kan ittiin qotanillee kannee fi teekinooloojiin gargaaree meeshaalee adda addaatiin uummata kana oomisha isaa guddisuu qaba jechuudha.
yoo oomishni isaa jimaa kun guddatee gabaan jimaa kunis tasgabbaa'ee bakka harkatee uummanni kun daldalatee nagayaan jiraate uummanni kun jiruuf jireenya isaa fooyya'uu danda'a jechuudha. Gaggabaabsineeti tuttuqina yeroo biraa bal'inaan deebina. Inni biraa dhaabbileen gargaarsa mootummaa miti mootummaadha akkuma duraan jiranitti gargaarsi uummata kanaa gama midhaan nyaataatiin fi gama adda addaatiin godhamuuf qabu uummata kanaaf. Sababni gartee gurraaf jecha akka godinaatti badhaafamu jecha naannoo biratti nama godina kun godinaaf dandeeyanii badhaasuuf jecha qabatama jiru rakkoo jirtu dho'isaniif hin jiru jechuudha. Habeeloo ilma namaati harakkatu ilma namaati. Ammaan tana rakkoo hamaa keessa jirra maatii ilmaan 8 nama qabuun miidiyaa kana namni odeeffannoo kana jechuudha. Rakkoo keessa jirra jee maqaan isaa tuqamee jira nama kana miidiyaa sana irratti arguu dandeessan. Namni kun hundinuu ilma namaati harakkatu jechuudha. Namni kun ilmaan barsiifachuudhaaf wallaannachuudhaaf fedhii isaanii guutuudhaaf uffifachuudhaaf waan hundaafuu oomisha isaa kana fayyadama. Oomisha isaa kun guyyaa laafaa immoo manni kun rakkoo saaxilamee jira jechuudha. Kanaaf gargaarsa buusii gartee buusaa gonofaatiif yeroo meeqa deddeebianii guuransanii fi gargaarsa dhaabbilee biraarraayis akka harkatan uummata kanaaf haalli mijeeffamee odeeffannoon qabatamaan qaama dhimmi ilaalu bira geessee mootummaanis miti mootummaanis uummata kanaaf deeggarsa godhuu qaba jechuudha. Waan kana dho'isuun faayidaan qabdu. Dho'isuun miidhaa biraa fiddi miidhaa tan dho'isuun. Uummanniif danda'uuf akka danda'uuf nyaatee dhuguu qaba. Nama nyaatee dhugee dalagateef danda'a. Kanaaf uummata kana meeshaalee adda addaatiin akka danda'an godhuun dirqama keenyaa jechuudha. Hundi keenyaa akka mootummaatti qabatamaan odeeffannoo jiru qorannoo gaggeessuu jiran kana gaggeessanii qaama dhimmi ilaalu sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaattis dhaabbilee miti mootummaa kan jiraniifis dhiyeessanii akka uummanni gargaaramu godhu akka uummanni baraaramu godhu maaliif osoo lubbuun hin dabarretti uummata kanaaf dirmachuu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Habiraa namoonni miidiyaa fayyadamtan qabatama uummata keessa jiru kana gabbuutanii uummata addunyaatii fi mootummaadhaa fi qaama dhimmi ilaalu hunda biraan ga'uun dirqama keessan. Yeroo rakkoon geessee uummanni hongeen geessee beela'ee rakkoon dhuftu qofa fiiguun faayidaan qabdu. Kana bira dabree habiraa sassaabbii maallaqaa kan gartee maallaqa mootummaa yeroo adda addaatti qaama adda addaatiin gargaarsaan deeggarsaan gibira dachaatiin guuran kana uummatarraa dhaabuu. Qaraxa jimaadhaa kan gartee uummatarraa akka malee guuran kana dhaabuu. Uummata kanaaf ni taajanii imaammata uummanni kun gartee imaammata diinagdee kan uummanni kun itti oomisha isaanii kan jimaa kana uummata kanaa wajjin akkaataa itti oomisha kana isaan gama industiriitti ceesanii oomisha kanarraa fayyadaman godhuudha jechuudha. Kanaaf hongee uummata dho'isuu fi gartee maqaa isaaniitti jecha mataa namaa dho'isuun yookaan ammoo maqaan nu bada jechuudhaaf mataa namaa gartee lubbuu namaa balleessuun waan fudhatama hin qabne hundi keenya itti gaafatama qabnaa hundi keenyaa'u akka gartee uummata san keessaa nama biyya tokkotti itti yaadnee uummata kanaaf sagalees taanee uummata kanaaf yaada furmaataa irrattis waliis mareennee yaada furmaataa kaa'uun dirqama jechuudha. Hanqinni hedduu waan jiru jecha hanqina gama adda addaatiin qabnu kana hunda furannee waliin uummata kanaaf sagalees taanee uummata kanaaf immoo dagalees taanee uummata kana utubuun dirqama keenyaan jaa galatooma. Kun Barkoo Miidiyaa. Kun Barkoo Miidiyaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Barkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii. Miidiyaan kun miidiyaa keessan. Miidiyaa kana jajjabeessuun dirqama keessan. Miidiyaa keessa jabeeffachuun ammoo dirqama keessanii. Miidiyaa kana jajjabeessaa. Miidiyaa kana maaliin jabeessin akka hin jenne YouTube chaanaala keenya kana subscribe, share, copy link, repost godhuudhaan hordoftoonni keenya akka heddummaatee ergaan keenya namoota hedduu bira gahee dhaamsi keenya bakka hedduu akka ga'u Instagram keenya, TikTok keenya gama Facebookaatiinis yoo hordoftanii copy link gootanii like share droppstanii follow gootanii copy link gootanii share gootanii waliif ergitanii waan biraata akkasirraa eeggatu like nu godhaa, share nu godhaa, repost nu godhaa waan isinirraa eeggamu godhuudhaan nuti na dhaabbadhaa. Nu hordoftanii ittiin qaanoytanii nu hordofaa ittiin salphattanii dhaamsi isin argattan waan faayidaa qabu dargaggoota keenya fayyada bohaartii osoo bohaaraa waa barattanii waa barachaatti bohaartanii. Barkoo Miidiyaa subscribe, share, like nu godhaa, repost nu godhaa nu cinaa dhaabbadhaa. Galatooma.